Yeroo malee ciniinsuu fi da'umsa maaltu fida kan jedhu walitti deebinee jirra. Akkuma beektan egaa haati tokko giddu galeessaan erga daa'imni gadameessa keessatti uumamee kaasee guyyaa 280 yookaan torban 40 keessatti kan isheen deessu. Haa ta'u malee takka takka osoo yeroon hin gahin da'uun ni jiraata. Haati tokko yeroo malee deesse kan jennu osoo yeroon hin gahin deesse kan jennu osoo ulfi torban 37 guutinidha. Mee maaltu fidaa? Furmaanni isaa maadha kan jedhu akka armaan gadiitti waliin haa ilaallu. Ulfi yoo torban 20 dura ba'e abortion jedhama. Haa ta'u malee erga torban 20 darbee osoo torban 37 guutiin yoo ciniinsuun dhufee da'umsi dhufee osoo yeroon hin gahin ciniinsuun dhufee yookaan osoo yeroon hin gahin dhalate jedhama daa'imni sun. Daa'imni yeroo kana dhalates osoo yeroon hin gahin dhalate jedhama. Daa'imni yeroo malee dhalate immoo rakkoowwan fayyaa hedduuf kan saaxilamedha. Yeroo malee dhalachuun yookaan preterm ta'uun rakkoo fayyaa hedduu qaba jechuudha. Yeroo malee ciniinsuun akka dhufu kan taasisan wantoonni hedduun ni jiru. Egaa isaan keessaa gurguddoo yoo ilaalle kan jalqabaa kanaan dura yeroo malee da'anii kan beekan yoo ta'e haati tokko ciniinsuu kanaan dura yookaan ulfa kanaan dura irratti yeroo kanaan dura daa'ima godhattee ciniinsuun yeroo malee dhufe yeroo ta'e marsaa ittaanuttis amala yeroo malee dhufuu qaba jechuudha. Akkasumas bishaan gubbee dursee yoo dhangala'e premature rupture of membrane kan jedhamu jechuudha. Bishaan gubbee osoo ciniinsuun hin gahin yookaan hin jalqabiin yoo dhangala'e ciniinsuun ittaanee dhufa. Kun immoo akka daa'imni yeroo malee dhalatu taasisa. Gadameessa keessa daa'imni lamaa fi isaa ol yoo jiraate lakkuu yoo jiraate yeroo hedduu osoo yeroon hin gahin yookaan osoo ulfii torban 38 hin guutiin dhalata jechuudha. Akkasumas dheerinni ulaa gadameessaa gabaabduu yoo ta'e short cervical length jedhama inni kuni yoo uumamumaan gabaabduu ta'e tariitii dhibee kana godhachuu danda'u jechuudha. Akkasumas gadameessi yookaan of kaltiin rakkoo yoo qabaatan gadameessa jechuun afaan Ingiliffaan uterus jedhama. Of kaltiin immoo placenta jedhama. Isaan kun lamaan rakkoo yoo qabaatan rakkoo fayyaa adda addaa yoo qabaatan. Kana malees infekshinii ujummoo fincaanii fi akkasumas infekshiniin naannoo qaama saalaa yoo jiraate ciniinsuun akka yeroo malee dhufu taasisuu danda'a. Akkasumas rakkoowwan fayyaa kan akka dhiibbaa dhiigaa fi sukkaaraa qabaachuu akkasumas umrii da'uuf gaarii hin taane jedhaman yookaan umrii ijoollummaan da'uu yookaan immoo erga umriin da'umsaaf darbee booda da'uu jechuunis waggaa 20 gadii fi waggaa 35 ol erga ta'anii booda daa'ima godhachuun kanaaf nama saaxiluu danda'a jechuudha. Akkasumas baay'ee walitti butanii akkasumas baay'ee walirraa fageessanii da'uu. Baay'ee walitti butanii da'uu kan jennu waggaa tokkoof ji'a 6 gidduutti yoo walitti butanii da'an akkasumas immoo waggaa 5 ol yoo walirraa fageessanii da'an carraa ciniinsuun umurii malee dhufuu yookaan yeroo malee dhufuu qaba jechuudha. Akkasumas baay'achuun bishaan gubbee polyhydramnios kan jedhamu bishaan gubbee yoo baay'ee baay'ate tarii ciniinsuun osoo yeroon hin gahin dhufuu danda'a. Akkasumas daa'imni rakkoo fayyaa uumamaan yoo qabaate daa'imni uumamaan rakkoo fayyaa yoo qabaate congenital malformation kan jedhamu jechuudha. Haalli uumama of kaltii bakka sirrii malee yoo ta'e fakkeenyaaf of kaltiin gadameessa gara oliitti kan qabachuu qabu bakka inni itti uumame yookaan itti qabatee jiru gadameessa keessa bakka sirrii hin taane yoo ta'e akkasumas of kaltiin osoo yeroon hin gahin yoo bakka qabaterraa buqqa'e. Kana malees amaloota adda addaas kanneen akka tamboo aarsuu fi alkoolii dhuguu kan kana fakkaatan akka ciniinsuun yeroo malee dhufu taasisuu danda'u jechuudha. Haa ta'u malee darbee darbees ciniinsuun sababa tokko malee osoo yeroon hin gahin dhufuu danda'a. Kan sababni isaa hin beekamne kan jedhamu. Akkamitti yeroo malee da'uu ittisuun danda'ama? Haati tokko yeroo ulfaa akkamitti akka ciniinsuun yeroo malee hin dhufne ittisuu dandeessi jennee ilaalle kanneen armaan gadii raawwachuudhaan hanga ta'e hir'isuun ni danda'ama. Haa ta'u malee dhibbaa dhibbatti hambisuun danda'amuu dhiisuu danda'a. Fakkeenyaaf hordoffii ulfaa taasisuun wantoota ogeessi jedhe dalaguu rakkoo fayyaa duraan jiru osoo hin ulfaayin dura sirriitti to'achuu fakkeenyaaf dhiibbaa dhiigaa sukkaaraa kan kana fakkaatu qabaatte osoo daa'imni gadameessa keessatti uumamin dura ogeessa mariisuu qabdi. Akkasumas umurii daa'ima godhachuuf hin taanetti daa'ima godhachuu hir'isuu waggaa 20 dura akkasumas waggaa 35 booda daa'ima godhachuun dhibee kanaaf waan nama saaxiluuf jechuudha. Kana malees walitti dhiyeessanii akkasumas walirraa fageessanii da'uu dhiisuu waggaa 2 gadi walitti dhiyeessanii da'uu akkasumas waggaa 5 ol walirraa fageessanii da'uu dhiisuu nyaata madaalamaa nyaachuu
araada adda addaa irraa bilisa ta'uu fi kan kana fakkaatan taasisuun dhufaatii yeroo malee ciniinsuuf da'umsaa hir'isuun hanga ta'e ni danda'ama jechuudha. Kun egaa barnoota ni gabaabsee maatiif qabadhee jirudha. Haa ta'u malee osoo yeroon hin gahin kan ciniinsuuf da'umsa fidu wantoota hedduu jiru. Haa ta'u malee kan maatiin beekuu qaban gurguddoon jedhee yaade isaan kanadha. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatooma. Chaanalii kanaaf haaraa taanaan sabiskiraayib godhaa waan hedduu irraa baradhaan jedha. Turtii gaarii.